Harka fuunee akka moltan kabajamtoota hordoftoota GMN irraa oduu galgala kanaaf qabannee dhiyaanneen isinitti himaa oduu isinitti himuun kan isin waliin turu ani Lubee Girmaati. Naannoo Oromiyaatti namoonni miliyoona 39 ol dhibee buusaaf saaxilamoo ta'uutu ibsame. Weerara dhibee buusaa naannoo Oromiyaa dabalatee kutaalee biyyattii hedduu keessa tatamsa'aa jiru ittisuudhaaf qaamni hunduu akka tumsu Biiroon Fayyaa Oromiyaa waamicha dhiyeesseera. Hooggantuun Biiroo Fayyaa Oromiyaa Piroofeesar Natsaannat Warquu ibsa miidiyaaleedhaaf kennaniin tatamsa'inni dhibichaa godinaalee Oromiyaa 18 fi magaalota 10 ol keessatti hawaasarraan miidhaa qaqqabsiisaa jiraachuu himanii jiru. Naannichatti hawaasni miliyoona 39.5 dhibichaaf saaxilamoo ta'uu heeruudhaan ittisa dhibichaa irratti qaamni hunduu akka tumsu waamicha dhiyeessaniiru. Piroofeesar Natsaannat ibsa isaaniitiin weerarri dhibee buusaa rakkoo fayyaa qofa osoo hin taane gufuu misoomaa ta'aa dhufu ibsuudhaan kanaaf ammoo dhibee kana to'achuudhaaf biirichi ciminaan hojjechaa jira jedhanii jiru. Itoophiyaan liqii doolaara miliyoona 251 fandii maallaqaa addunyaa irraa argachuudhaaf walii galte. Itoophiyaan liqii dabalataa doolaara miliyoona 251 fandii maallaqaa addunyaa irraa argachuudhaaf walii galtee jirti. IMF ibsa sadaasa 27 bara 2024 baaseen gulaallii lammaffaa ji'oota 4 duraa waxabajjii 2024 gaggeesseen waggoota 4 keessatti maallaqa doolaara biliyoona 3.4 Itoophiyaaf liqeessuuf murteessee ture keessa doolaara miliyoona 251 eeyyamuuf waliigaluu ifoomsee jira. Baankiin giddugaleessa Raashiyaa bittaa doolaara Ameerikaa har'aa eegalee dhaabuu beeksise. Baankiin Raashiyaa akka beeksisetti har'arraa eegalee hanga dhuma waggichaatti jijjiirama gabaa sharafa biyya keessaan bittaawwan maallaqaa taasifaman hir'isuudhaaf bittaa doolaaraa dhaabee jira. Baankichi murticha irra kan ga'e dandeettiin bituu maallaqa Raashiyaa gadi bu'uurraan kan ka'e ta'uu kan ibsamee fi guyyaa kaleessaa doolaarri Ameerikaa tokko ruubiil 114 gurguramaa akka ture kan hime akkasumas dandeettiin bittaa ruubiil gadi bu'aa dhufuun siyaasa qubsummaa biyyoonni lixaa hordofan qoqqobbiiwwan kaa'aman hordofee ta'uun gabaafamee jira. Ameerikaan torban darbee damee faayinaansii Raashiyaa irra uggura kaa'uudhaan baankii guddinaan sadaffaa biyyattii Gaaspiroom irratti kan xiyyeeffate ta'uun ibsamee jira. Ministeerri maallaqaa fi baankiin bu'uuraalee misooma investimentii Eeshiyaa tumsaan hojjechuudhaaf waliigaltee irra ga'uun ibsame. Ministeera maallaqaa obbo Ahmed Shidee fi pirezidaantiin baankichaa Jiin Liikiyuu dhimmoota waloon hojjechuuf dandeessisu irratti mari'atanii jiru. Obbo Ahmed Shideen riifoormii diinagdee taasifame dabalatee hojiilee akka biyyaatti hojjetaman ilaalchisee ibsa laataniiru. Baankichi hojiilee Itoophiyaan hojjetaa jirtu kanneen haala tumsuu danda'amu irratti mari'achuu kan heeranii fi pirezidaantiin baankichaa Jiin Liikiyuu gama isaaniitiin dhaabbanni isaanii hojiilee Itoophiyaan hojjetaa jirtu deeggaruuf murannoo qabaachuus himanii jiru. Kan hordofaa turtan GMN irraa oduun galgala kanaaf qabannee dhiyaannee kana fakkaata. Yeroo gaariin waliin qabaattaniif ulfaadhaa jechaa GMN irraa qophiilee afan waliin turtii gaarii qabaadhaa. Nagaan bulaa.